waan tokko hin dhaga'ina. Sababiinsa nun kaleessas isaan eenyu akka ta'an beekna. Har'as eenyu akka isaan ta'an beekna. Gaafa dhufanis maaliif akka isaan dhufan beekna. Gaafa deemanis maaliif akka isaan deeman beekna. Gaafa dhufanis maal akka isaan barbaadan beekna. Gaafa deemanis maal akka isaan dhaban beekna. Kanaaf namoonni akkasii mataa isin hin cabsin. Namoonni akkasii mataa isin hin dhukkubsin. Sababiin isaa fakkeenyaaf namoonni kaleessa maqaa islaamummaatiin daldaluudhaaf yaalan, maqaa islaamummaatiin waa meeqa hojjechuudhaaf yaalan, waanuma kaleessa maal jedhe isinitti fakkaate Ustaas Aliin Rabbii umurii isaa dheeressu, harki hanna bare dooluutu socho'aa jedhe. Laayivii irratti illee dhufee maal jedhe, harki hanna bare dooluutu socho'aa, hirraage malee dubbate miti namichi. Wallaahi hirraage malee hin dubbate miti. Harki hanna bare dooluuma isaatu socho'aa jedhe. Innaa isa kanaafi namoota gara islaamummaatti dhufan achi dacha'anii waan tokko hin ilaalina, waan tokko miti. Yoo islaamummaa keessa jiraatan mataa isaaniif, yoo islaamummaa keessaa ba'an mataa isaaniif. Waan nama ajaa'ibu, ani uffata kana gaafa uffadhu namaaf jedhee uffadhu, ofii koof jedhee uffadhu. Uffanni kun yoo ofii kootii jedhee uffadhe qullaa koo naa dhoksa, narraa bareeda, simboo natti godha, waan baay'ee na sattaraa, fuula namaa na dhaaba kabajaan. Fuula namaa na dhaaba. Yoo ofirraa baase qullaa koo deemes ofuma koofi na salphisa, qullaa koo agarsiisa, toora namaa keessaa na baasa, ilaalcha namaa keessaa na baasa, aqlii qabaa, mucaan kun sammuu qabaa na jechisiisa, na tuffachiisa. Kanaaf uffata kana gaafa uffadhu an ustaazaaf yookiin sheekaaf yookiin islaamummaaf jedhee osoo hin taane ofii koof jedhee uffadha. Isin galee ofii koof jedhee uffadha. Islaamummaan illee akkas. Yoo ofiif jetteetti jiraatta, yoo ofiif jettee hin dhiista. Isin galee yoon ofii koo jannatan barbaada jette, kabajan barbaada jette, boqonnaan barbaada jette, rabbi naman taane laman taane barbaada jette, isa dhugumaan nuu buufame quraanatti amana kan dogoggora tokkollee hin qabne isatti amana yoo jette, yoo dhuguma jannata barbaadde, yoo amantii rabbi biratti fudhatama qabu barbaadde, islaamummaa fudhatta. Islaamummaa keessa jiraatta. Islaamummaa keessa jiraachuun immoo ashaaduu jechuu miti. Ashaaduu jechuu qofaa miti. Islaamummaa keessa jiraachuun waan islaamummaan namarraa barbaaddu, utubaalee islaamaa, waan ilmi namaa islaamummaa keessatti gochuu qabu, sharxii hunda, ulaagaa hunda guutuudhaan malee ashaaduu qabatanii qofa islaamummaa qaba jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa islaamummaa keessaa waa hedduutu jira. Waa hedduutu jira. Sana hin raawwanne taanaan islaamummaa qaba jettee ittiin sakkasuun, ittiin gowwoomsuun, ittiin shawwaduun hin jiru as keessa. Ani akkasii ani raajiidhaan ekeleedhaan maaloodhaa jettee innati shawwadu as keessa hin jiru. Ani ustaas ani hin jiru as keessa hin jiru. Kanaafiyyuu islaamummaa keessa dhugaaf dhugaa qofa si baasa. Haqaaf haqa qofa si baasa islaamummaa keessatti. Wallaahi dhuguman isinitti hima. Uummanni islaama akkuma kaleessa eengadda kaasaa turre gowwaa miti. Waan ati goote miti, waan ati gochuuf jettu nama beekudha. Laa isinitti hima. Waan ati goote miti, waan ati gochuuf jettu. Amma fakkeenyaaf mucaa amoo jedhamu kana laala. Ustaazonni meeqa dhufanii mucaan kun akkasii, mucaan kun akkasii, mucaan garuu maal isinitti fakkaate gaafa mucaan kun islaamummaa qabatu, gaafa mucaan amoo jedhamu amma miidiyaa olii gad fiigsaa jirtan kun islaamummaa qabatu bulee natti dhufee ture, dubbanne na bira bulee argee guyyaa lammaffaa natti deebi'ee argee tapha suudii wajjin taphannu tokko irratti waan natti dubbate afura qulqulluudhaan hin qoofamu nan eenyu afurri qulqulluudhaan gaafadhe innaa sana booda kaayyoo isaa hubadhee namoota natti dhiyaatanii fi namoota naannoo koo jiran akkuma inni miidiyaa irratti haasa'aa jiru irraa of eeggadhaa jedheen namoota akeekkachiise nama qorquuf nyaachuuf maal gochuudhaaf ture mucaan kun garuu isatti meen jira guyyaa lama dura walii bilbilee turre wallaahi
guyyaa lama dura yoo islaamummaan kun lubbuu kee wajjin wal simtee siin taatu yoo ta'e lubbuun kee kun islaamummaatti hin amanne yoo ta'e lubbuun kee kun islaamummaatti waliin galle yoo ta'e maaliif wajjin rakkatta? Maaltu si rakkise? Siigal dhuguman jedhan maaltu si rakkise? Islaamummaan kun immoo sii galeera yoo ta'e maaliif batabbata? Maaliif islaamummaa kana jabeessitee qabattee maaliif islaamummaadhaaf hin jiraattu? Jedheen guyyaa lama sadii duratti itti haasa'een ture. Isa dhugaan isiniin jedha bilbilaanis ta'e qaamaan mucaa kana gorsuudhaaf baay'ee yaaleera. Isa dhumaa garuu namoota irraa of eeggadhaa. Laayivii irrattis nan dubbadhaa, qaamaanis nan dubbadhaa, viidiyoo namoota akkasiirraa of eeggadhaa. Gaafa jennu irratti beenna jechuudha. Shawwadamuun hin jiru. Maal jedhani? Narratti naqaanii, narratti baranii, narratti hin shawwadaman isaan jarri hin shawwadamanii, jarri shawwadamuu hin danda'anii, jarri abshaalaa, jarri araadaadhaa, jara gowwoomsuun hin danda'amu jedhanii akkasuma akkasumatti Ustaaz Ahimad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagada. Jirtu sini. Akkam maaloo? Jirta Habibi. Fayyaa keetii? Alhamdulillah isa abshaalummaa nuu kennee akka nu hin gowwoomne akka nu hin shawwadamne isa taasise Allah isa tokkicha ta'eef galanna ta'u. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi faaruun kan isaati. Bari wanti hin taane yaala wayii nurratti waa baruudha gaafa jettu nuti kallattuma beekaatti dhiibnaa barra. Waa wallaallee miti ni hubanna ni argina. Kanaaf dubbachaallee turre kanaaf golgorsaallee turre. Namni hedduun irraa barachaa jira irraa argaallee. Akkana namni akkasi wallahi kanaaf gorfanna nuyi obboloota keenya durbaa batalee biyya bakkee dafqa isaanii xuruursanii dafqa isaanii fixanii gola hormaa keessatti gatii kaffalan of eeggadhaa kan nuyi jennuuf kanaaf malee waan biraadhaa miti. Of eeggadhaa jenne kan nuyi gorsinuuf halkaniif guyyaa laayifiitti baanee kanaafidha malee waan biraa miti. Namni hundumtuu musliimonni wallahi sammuun isaanii banaadha. Maaltu isaan cannaqe rabbi tokkicha gabbaroo herreegni itti baay'atu tokko illee hin jiru lamaa sadii walitti hidhuun hin jiru tokko gabbaroo alla qeecha'oo bakka kanaaf wanti isaan dhiphisu hin jiru karaa sirrii irra deemu karaa qajeelaa irra deemu karaa rabbii filate irra deemu herregi isaan buusanii baasan tokko illee hin jiru. Wallahi isa kanaafi innuu jedheera of eeggadhaa jedhee namootatti himaa ture ani irraan baqadhee. Inna kallattii garaagaraatiin akka walitti dhufne reeleeshinii keenya addaan kutee laf jala sodaa maaloon maal taate jedhanii viidiyoo garaagaraa hojjechuun jalqabee maaltu ta'e kun noormaaliidha. Garuu waan tokko waan isinitti miidhoo jiraate islaamummaan mataa keefi. Islaamummaan anaaf islaamummaan mataa koofi. Nama miidhu tokkollee qabu islaamummaa keessaa ba'e nama fayyidu tokkollee hin qabu islaamummaa keessaa ba'e. Akkasumallee inshaallah na eegaa hojii baay'ee viidiyoo hedduu faayila baay'eedhaan gar walitti baanaa rabbi nagaan biyyatti na haa deebisu. Inna obsaa dhuguma isiniin jira obsaa inuma nu eegaa xiqquma nu eegaa sababiinsaa ijoolleen kun gaafa dhufanis an nama interviewun goone hin qabu. Viidiyoo sa'aatii tokko sa'aatii lama nama wajjin hin hojjenne hin qabu. Gatteenya nama wajjin haasofne hin qabu. Hundumti isaanii isa dhugaa waa hundaaf obsaa dalagaan dalagameera hojiin hojjetameera nun gaafa nama ofitti waamnu yookiin immoo gaafa nama ofitti finnu gowwaa miti inni kaan arrabaan haasa'a ragaa malee. Nuyi ragaadhaan haasofna obboleessa ko. Nuyi faayilaan haasofna. Nuyi waan namni arguun tacabbaaci ilaa jenne haasofna malee arrabaan waan taasaamu jiru dubbiin dubbii waldaa miti dubbiin dubbii ragaati dubbiin dubbii wacaa miti dubbiin dubbii ragaati. Innaa inshaallah yeroo xiqqoo qofa nu eegaa namoonni gara kana dhufanii deebi'an hundi isaanii faayila babbareedhaan nu biraa qaban faayila gaggaarii nu biraa qaban. Isa kanaafi hin cannaqamina gaafa kana dhufan maal akka isaan jedhan
maal akka isaan dubbatan, maal akka isaan godhan, maaliif akka isaan dhufan, tajaajila kaleessa tajaajilaa turaniin maal akka isaan jedhan, maal akka isaan dubbatan. Abshir. Enna amma ibadaa irra jirra kanaaf ibadaa keenya balleessinu lafa rabbiin itti kadhatan jirra lafatti rabbi nama arrabsan hin jirru jenneetu waan hundumaa callisnee bakka bu'iinsa Ahimad fa'ii bilaanne na itti jiru dhugaattuu ustaasota keenya baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Wallaahi baay'een isin galateeffachuu barbaada. Sababiinsaa baguma jara furrii kanaan rabbi isin hin gowwomsiin. Wallaahi baguma hin gowwomfame. Hin dadhabne hin shawwadamne piraankii gochuudhaan piraankii taanee caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Wallaahi baay'een isin dinqisiifadha. Rabbi isin irraa haa jaallatu Ahime. Akkasumallee ustaas Aliifaa, Sayyaanfaa, barsiisaa Hoolotaafaa, ustaasonni biyya keessaa biyya alaa hundi keessan rabbii ilmii qofa isin ilaate osoo hin taane hayyummaa beekumsa bilxummaallee wajjin isin kenneera. Alhamdulillah. Wallaahi rabbiif galanni haa ga'u. Innaa jabaadhaa itti fufaa inshaallah waan qabatamaadhaan walitti deebina. Ustaaz Habiibii Murtii. Maali beektaa abdiidha tufaa faayilaa himatamte qabda abdiidha sultaanul khayriin na biraa faayilaa himataman qabu. Wallahi. Korfeeni wallahi natti dawwalanii himatu sultaanul khayriin faayilaa birrii naa kenneen naan na didee. Sagalee na bira jira. Maal akkamiin jedhin wallahi akkas birrii naa kenneen naan na didee naani sagaleen gara daqiiqaa 20 na bireedha. Ani immoo nama akkasii kana nan beeka achumaan hin baree bakka lafa jala moo sadii dura. Ati birrii kana deemaa keessa deemaa taaneen lafan kee madde. Sagalee waraabee amma dheen gaddinaa dawwalee eddeeni xurabe anaan sagaleen kee na bireedha maalan jedhu. Wallahi Ahimad wallahi maallaqa ijoollee kanatti baafne toorreegne dhugaa rabbii la baajaajii tokko nuu bitaanaaf sultaaniif.